hojjechuu barbaadu ka hojjetee nyaachuu barbaadu hedduutu jira ka magaalaa keessa deemee hataa jiru haya ati ka mallaqa qabdu harkarraa gara afaaniiti magaalaa keessaa shiroo zayitii shiroodha zayitii shiroo coggarraan kan kee hin jiru gaaf kan mana yaalaa ciista zayitii magaalaarraa dhuguudhaa fi shiroo misiraa magaalaarraa dhudde gaaf kan mana yaalaa ciistaa jechuudha buddeena saagaa turaaf waan itti kaan itti daddabalaniitiin jireenya godhaniitiin namni keessa jiraatu kana dhuddaa khalaas siidhumatte jechuudha. Dhaltuun gaafa asii galteette magaalaa keessa qac gaafa ji'a 7 yookaan ji'a 8 eessa jirtire baadiyyaa keessa lukkuu keessatti of argiti hin jiru jechuudha. Hadha mikiyaajii mataa tokkosuu shittoo afuufachuu gaafa ji'a 6 ji'a 7 wanni sun hundi harkaa dhumate maaliif jennaan takara daladdee galattee irraa inni fuudhaarti jechuudha. Midhaan isiin bittee magaazinaa qabdu hin jirtu. Horiin isii bittee lafaa qabdu dhalee dabalaaruuf hin jiru. Wanta akka lafaan qabdu. Ta duraan hin baankii keetti irraa fuudhaarti. Hadhallee 50 baafti. Borullee 50 baafti. Iftaanillee 50 baafti. 20 baafti. Gadiin baanaan hin jirtu. Gadiin baanaan hin jirtu. Gadiin baanaan hin jirtu. Hagas jechuudha jireenyi kisaara. 50 saniin lukkuu 5 bittee yoo lafa keette akkaataa itti horsiisan yoo baratte lukkuun 50 sun killee meeqa dhalti. Killeen isii sun deebitee ammas lukkuu biraa hortee kaate lukkuu sanis qallaba dandeesse siillee jireenya kan kee haaf sirraa gooti. Dhabdee yoo dhabde kiraa manaa sirraa kanfalti. Kiraa manaa sirraa kanfalti dhabdee yoo dhabde jechuudha. Kana hin beeku namni keenya. Amma wanni guddaan namni keenyatti xiyyeeffatu maali? Makiinaa bitu. Wanni guddoon namni keenyatti xiyyeeffatu jireenya keessa. Makiinaa bitu. Makiinaa hin bitaa makiinaa isaa ji'a 3 ji'a 4 hojjete yookaan aksidantii argata yookaan qilee gubbaa badaa yookaan maaltaa yookaan gaaf kaawwaatu keessaa cita jedha yookaan gaaf kaawwaatu keessaa bu'eedha yookaan maal jedha mallaqumatti baasa adeema makiinaa kanatti. Galii makiinaan galchuurra baasii makiinaan isarraa hageen isarraa baasutu irra guddata. Baasii makiinaan irraa baasu yookaan adaajiin hin jiru dhaabataa oola. Qaranni jidduu kana jira asabi. Yookaan adaajiin biyya keessa hin jiru makiinaan dachii lafaa guuta dhaabataa oola. Gaafa achi gabba'e yookaan aksidantii fudhatee dhaabataa oola. Laalika kisaaraa guddaa jechuudha. Yoo galabbatamee achiin daaraa ta'ee caccabee daaraa ta'ee hin jedhe yoo miliyoona 2 bite miliyoona 3 bite daaraadha jechuudha. Meema baajaaji mataan alaala motor mataan alaala. Bu'aa isaan irraa argatan irra namni keenya kisaaraa isaan argatanitu caala waan goommaan lafarra fiigu kanarra. Bu'aa isaan irraa argatan irra kisaaraa isaan argatan kisaaraa isaan dhuganitu baay'ata. Warri amma astaa'ee makiinaa bitu, astaa'ee baajaajii bitu, astaa'ee motorii bitu. Bu'aa irraa dhiibbaa isiin fiddutu baay'ata. Horsiisa keessa jira bakka jireenyi. Habiibti ati kaleessa baadiyyaa irraa dhufte. Hadha yoo baadiyyaa deemte magaalaa keessa mana qabdaa miti. Rakkoo qabu kireeffattes waan feesatas manuu qabda. Galtee bultee bahuu bichaa godhachuu qabda magaalaa. Bultee bayuu bichaa. Magaalaa kan ka'e jechuudha. Ifaa barbaaddaa miti. Ampuuliin baadiyyaa girgiddaa irratti rakkisanii fi ampuuliin magaalaa illee tokko maabar. Magaalatti illee wayi mana keessa fincaan ta'a inshaallah. Gaduma baateetuma laastikima qabatteetuma dallee jala deemteetuma yookaan shintibeetuma wannoo san qabatteetuma dhattee. Wannuma magaalaa irra taa'an magaalaa tana keessa yoo waan jirtu wallaalee baramsamu magaalaa biyya keenyaa. Mee maaltu jira magaalaa keessa? Tayoo hadda bishaan bade torban hadda bishaan deebi'u tana jechuudha. Tayoo bishaan bade niitoorkii wajji badu. Barkuma magaalaa jedhanii baadiyyaa. Habiibii kee baadiyyaa gaafa jirtu cinqaan qabdu gaaddifni isiitu. Gabbaatee oorruu abbaa barbaaddee dhattee asheeta murattee yoo nyaatte asheeta baaqelaa murattee yoo nyaatte waan barbaadde gootee yoo nyaatte abbaa kee namni siin jedhu hin jiru. Abbaa kan kee namni siin jedhu hin jiru. Horsiisa keessaa garuu faayidaa argatta lukkuu irraa qabdee jechuudha. Qonna keessaa faayidaa argatta. Garbuu qunnaa takka yoo facaaste jettee ati garbuu san irraa waan hagam argatta. Hanga mallaqa harkaa qabdu birrii baankii kaaya jechuurra lafaan naa bitaa naa qotaa jedhe. Aman warri biyya allaa fakkeenyaaf jirtan maatii akkasii osoo qabaattaniiti. Lafa takka bitaa isinii kaaya waggaa 2 waggaa 3 waggaa 2 waggaa 3 odoo isinii gurguraniitiin jedhaniiti faayidaa guddaa irraa argattan. Maaliif waggaa tana yoo birrii 500,000 bittan yookaan miliyoona takkaan bittan
Gaafa waggaa 4 miliyoona 5tti yookaan miliyoona 3 gurguratta. Lafa takka jechuudha. Miliyoona 3 yookaan miliyoona 4 akkasii gurguratta. Tirfii buufatte moo buufanne ati ilaali. Makiinaa miliyoona 3 yoo bitte kan ati itti baaftu deebite miliyoona 3. Makiina deebite ka baaftate miliyoona 3. Lafa takka bittee itti haxirtee achi keette tokkoffaa horii kun namni kee mana magaalaatti ijaare bishaan galchee hojii biraa hin qabu galee taa'a. Barandaa afabbayu. Hojii qabu kaa maal hojjeta? Yookaan suuqii wayii waan moodesiitiif yookaan suuqii wayii waan kafarii telefoonaa wayii waa balbala jalaa qaba. Sunuu qaradni jechuudha. Kan inni argatu caalii qaraxarraa nyaatantu caala. Fidanii qaraxa mataa isaa irratti ilmi isarra godhan qaraxa. Haganas kennuu qabda. Ji'atti yookaan 20,000 fa'aa isa gaafatan yookaan 20,000 san dalagatee hin qabu ta'a. Yookaan sanuu liqii fuudhee baneera ta'a. Eessaa fidamee na himu? Mee bakka biin fuudhee fida? Gaaf kan gaccufee keessaa bada. Yaa kisaaraan deeffan yaa tirfiin arganne yaa bu'aan deeffan bu'aa ofii waan godhe sanuu hin arganne keessaa bahee jechuudha. Hin jiru. Gite hin qabu namni keenya. Amee maaliif biyyaa bayan mee nama biyyatti deebi'eetiin jedhe ka biyyaa baqatu malee argitanii hin jiru jechuudha. Maaliif kaleessa gaafa biyya ambaa jiru lafa jala waan dalagannee lafa jala waan buufan. Nuti shamarran maatii gargaaraa fuudhamna. Isin hoo dhiirri maatii gargaaraa maatiidhaa waa darbaniif maatiidhaa waa hojjetanii fuudhaman shamarran. Amma saree deebee mallaqa dubartii kana namni ol kaa'u hin jiru ka gadi nyaatu malee. Obboleessi illee hin nyaata, obboleettiin illee ni nyaatti, abbaan illee ni nyaata, haati illee ni nyaatti, eessumni illee ni nyaata, adda addaan illee ni nyaatti. Mallaqa dubartii namni ol kaa'u hin jiru. Ati ka dhiiraa hoo ka waa meeqa godhachuu dandeessu? Zim jedhanii bar kama waa hojii hin qabne kana wallaahi dhiirri keenya gabbayanii harkuma kana kiisii kaatanii waa yoo dubartiin illee bittee fi waa wannoo looshinii kana hin dhabanii rifeensatti kana godhaniitu mana godhaniitu mana akkana godhanii shittootti uffatanii manaazirii asirra gaddiratee waa dhaltuu wayii arge taanaan kiiloon isaa ka qara yoo 20 irra jiraate dabale. Silkii kana yoo kana maallee fuudhee fidee jiraate simii keessa kaatee rakkoon qabu. Hello ወየ አሎ መጣው የት አለ? አንተ ወላሂ ብላይ ሚሳኛ ነስ ይርተሜ አደበናት ዋን በሬደ ወይ ነበርባች ሳዩ ኪሲ ሳከሰ ዋንጅረን hinqabu kiti keessa waataka kiti keessa yookaan intalatti magadiini waa surree san ergifattee haa godhattu humar cammare osoo waliin akkana deebiteetti hin jetteeti shiroo takkitti si affeeruu hin danda'u asii achi deemee jaartii mataa nyaata. Obboleettii mataa nyaata. Rakkadhe du'e caccabe jedha obboleettii mataa nyaata. Hin qabu kaa maal qaba eessaa fida? Mee ati yooma baadiyyaatti hin hojjetin eessaa fuutamee na hin qoyee darsi galcha. Baadiyyaatti yoo midhaan facaasuu hin dandeenye. Yoo lafa hin qabaanne namaaf gabarummaa qotte gabaree taatee qotte bakka mallaqa sii kennan san midhaan bakka naa buusaa jettee midhaan bakka sii buusanii kan namni sii kennan garuu kun taata takka ati meeqa argatte akkasitti yaaduudha. Namni kee nama wanni inni guddaan gorgisee argiteetiin jettu hidhii kana haganaan gayate. Galgalli magariibni geennaan. Injiratuma magaalaa keessa deema.
Gizi asin kiisi kakkeette waa takka keessatti hin argitu. Ija kana keessatti obboleessa kee jireenyi nu hojjese keessa baafte man ija babbaasaa deemtaati. Magaalaa biyya teenyaa keessatti ifaan barbaachisu hiyyeessin ofiin ija ibsaa deema. Ifa takka hin barbaachisu. Keerimaaf inshaallah. Hai. Magaalaa didan. Ukira kannee biyyittii baddee maal taate? No wallahi. Akka barbaadanitti dalagachuu dandeessa. Amma keessatti warroonni diyaasbooraadhaa biyyoota garaagaraa jirtan. Mee meeqa keessattuu iyyuu walumatti deebitanii akka ganda keessaniititti feetu shawaa ta'i, feetu arsii ta'i, feetu baale ta'i, feetu maal ta'i walitti deebitanii hoteela tokko wantanii hiyyeessaa hojii uumuu qabda. Hiyyeessaaf hojii uumuu qabda. Maaliif manni hoteelaa sun ka ebeluuti yookaan ammoo manni yaalaa sun ka ebeluuti. Manni barumsaa sun ka ebeluuti. Miskiina hedduutu jira kan barachuu hin dandeenye kan maatiin barsiifachuu hin dandeenye. Mana barumsaa jettanii yoo mana barumsaa tola ooltuma kan dandeenye jirti. Ta'insha Allah wannoon irra bayeetiin wanna jettu jechuudha. Kan mana mootummaa jiraatutu jira. Waggaa meeqa Ameerikaa keessa jiraatee mana mootummaa jala jira. Mana mootummaa keessa galaa gammaatetti. Bahuu hin dandeenye mootummaa jala. Ofii waggaa meeqa Ameerikaa keessa jira. Obboleessa biyya Ameerikaa keessa jirtu taanaan dalagi hojjedhu. Kalaas biyya Ameerikaan duubaa maal gootaati? Mee biyya Ameerikaan duuba taati deemtee hojjetteetiin jijjiirama fidduu eessa jira? Ammas jijjiirama fiddu biyya kan kee gadi bu'ii ittiin dalagi. Biyya kan kee ittiin kaasi. Biyya kan kee keessatti ittiin hojjedhu. Keessa biyya keetii hedduutu jira. Ijoolleen kalee sadii ganda keessa ilaalaa biraa baate. Isaan sanii hojii uumi. Yoo sillee fayyaduu baate yoo sillee galateeffachuu dhaban mana barumsaa tokko yaarte mana barumsaa ebeluu jedhee namni akkasitti si beeka. Maqama dhageettima gurraallee ittiin argattaa jechuudha. Amma ijoolleen qofalee ni beektanii manni qofalee jechuun gara baadiyyaatti jechuudha. Mana barumsaa roobaa jedhanii ni beektan. Ijoolleen naannoo sanii jechuudha. Abbaa qabeenyaatitu ijaare mana san. Mana barumsaa roobaa jedhanii nama hundatu itti barataa. Jireenyi nuti dabale inni nu hojjetaan jiru. Mana sirraa kireeffatee magaalaa taa'aa jira malee wanni inni dalagaa jiru hin jiru. Kalas gaafa duraa 3,000 galchite dhiisi 3,000 haa ta'u ati dalagataa jirta. 3,000 ji'aan yoo irraa sii fuudhan ni gaya. Ameerikaa taa'ee kiraa manaatti dabala yoo tite keessaa gad darbaa jedhee beeksisa laxxa. Biyya dawwale. Mina dhiisaa wallacha gisee bar. Na dhiba. Wallahi na dhiba. Naqanzim jedheetu akkana yaade gaafii natti ta'a. Gaafii mataa keessa na uumu. Anama jaarsi baadiyyaa keessa yoo ka lafa hin qonna lafaa ka ceemu yoo ta'eetiin jedhe inshaallah jechuun aniin qotaa inni buddeena gabaarraa bitee galuu qaba. Qophaayaa maaliif mana keessa hojjechuu hin danda'u haala hojjetaa jira. Magaalaa baadiyyaa mi'a abaabayyoota kenna gisee laaltaniitiin jettan abbootii kenna gisee laaltan takka biyya arabaa deemuudhaaf hin rakkanne biyya arabaa namni deemee ganama galgalatti mulqaa jiru tana jechuudha. Meem Dubaay meeqaan deemaa jiran 60,000 deeman Dubaay namni tokko deemuudhaaf $500 kanfalee deema Dubaay $500. Gaafa achi dhaqee jedhee ammoo yookaan hojii takka kan qabu ji'a 2 ji'a 3 walirra tata'a. Ta ilmoo gattee biyyaa baatutu jira. Ta jaarsaa wal dhabdee biyyaa baatutu jira. Ta yookaan jaarsi fuudhee ergatutu jira. Achitti ji'a 5 ji'a 6 hojii takka kan qaban walirra ta'a. Gaafa achi dhaqanii jedhanii mallaqni isaanii yoo dhoggatame namni isaanii gaafatu hin jiru. Ji'a 8 ji'a 9 hojjette mallaqa hin kennituuf haramni. Ta abboon biyyaa baasa boratti baasee ergateetiin jedhe mallaqa ji'a 3 harkaa qabdi. Mallaqa ji'a 4 harkaa qabdi yoom deemte sila gaaf kana deemte asii galbala dabalee sila birriin Dubaay takka meeqaan jirti hagana 30 jirti. Mindaan isii gaafa duraa meeqa naan jedhe dallaaltichi mindaan isii hagana naan jedhe. Hagana baay'isuu hagana maadhi sila na jijjiiramte laata. Wayi kabiraa jaalatti laata na jijjiiramte. Ruuzii argannaan na jijjiiramte. Onneen isaa kaatee dhaabatte na jijjiiramte. Ijoollee ofii ilaalu yoo ijoollee qabatte ijoollee injiraan kana keessaa gad dhalee
qonyanya furii asirratti hafe ijoolleen bakkuma galgala daaraa itti haadhaa bultee sana achuma rafti ijoollee tana quban qabu inni eessa jira qalbiin isaa Dubaay jirti mallaqa eega inni quban qabu yookaan tuuna haadha isaa bira jirti achitti luka dhiqachuu baattee akkuma daaraa haxaayaa bultee ni raftee irraa quban qabu inni maaliif erguu diddee mallaqa isiin eessa jirti mana ijaasaa keessa gubataarti silkii hin qabdu waan itti dawwaltuun silkii irraa fudhatanii yookaan ammoo manuma arabaa keessa jirti arabni silkii itti kennuu didde mindaa itti kennuu didde hadha naa kennan boru naa kennan iftaan naa kennan odoo jettu isiin achi gubataarti afaan beettee naa kennaan jettu waa akka dubbattuun hin qabdu jaamaa kana fuudhanii biyyaa achi baasanii barka waa takka hin beekne tana waa takka dubbachuu hin dandeenye tana bishaan dheebodhee naa kennaa jechuu hin dandeenye tana fuudhee achi gurguratee ka'ee taa'ee ji'atti laakkaya ji'a 3 geette ji'a 4 geette ji'a 5 geette waa akka ta'e liqeeffatee silkii bitata silkii yoo bitatee jedhe onlaayinii kanarra waa soqa deemee ta biyya arabaa jirtu tamtu waa mikiyaa jedha waa wanna gootee waa feesbuukirra waa suuraa ofii ol darbiti yookaan waa darbiti assalaamu alaikum qashtii naga jirta fayyaa keeti walaa barruuka qashaa kiyya walaa barruuka bareedaa kiyya akkam jirta qalaas dagate san haadha ijoollee ta biyyaa baase dagate jaalallee isaa ta biyyaa baase dagate ta mana barumsaa addaan kuchisiisee baase dagate eegale taan lubbuu sii du'eeka sii cabeeka sii rarra'eeka bareedaa kiyyaanis akkas ta'eeka maal ta'eeka akkas ta'eeka gaaf kana rarraate kaate ji'a takkaayyuu hin genne bar mee akkaawuntii ergi waa sapiraayisii godhuu barbaada colaq birrii 60 yookaan 10 yookaan 30 birratti san fudhannaan onlaayinii irratti asin deebuun amma kaa wal fixuun suuraa isaa gubuun shurraabii isaa kukkutuun kana bas jireenyi bira yookaan yoo achi ka'e baajaajii manja fiqaadii barata makiinaa garatti oofan hin beeku ka makiinaa garatti oofan hin beekne kana deemee manja fiqaadii baafata waraqata hayyama konkolaachisummaadha eessa konkolaachifta habiibi kiyya ambar eessa konkolaachifta mee garan konkolaachifta maal bittee maal konkolaachifta makiinaa konkolaachisuu jechuun jaartii sireera konkolaachisuu isinitti fakkaate sila makiinaa konkolaachisuu jechuun jaartii sireera konkolaachisuu isinitti fakkaate jaartii sireera konkolaachisuu makiina konkolaachisuu wal addaa fi biki samaa innaa midiriidha baajaajii tan osoo ji'a hin gahin kukkutee wal darbee gad darbee akka waan qabeenya abbaa tokkoo taate baajaajii bite ka ilmi ebiru jaartiin alaa birriitti ergite arguu qaban sagalee baajaajiidha keessaan akkana ganna malaala motorii yoo biteetiin jedhe irra gad dhaabate jaartiin alaa birriitti ergite baajaajii bite motorii bite torbaan gennaan qoffeen irraa cabde yookaan fuute isa qileettiin galte daaraa goote luka takkitti duuba deebifte ammallee maallaqa haaraa ergiti isa yaaluudha inni gaafa irrachiirra gadi taa'e nama naaye jaartiin isaa osoo ji'a 3-4 keessatti kalaas dabartee fi kute bakka maal godha kana booda jireenya biraatti godhu gizee asii oofu sagalee kan asiitti qaqqabee takkatu waa ollaa bakka nama wayii fagayaami waa dubartii fa laddagaya yookaan ammoo takka waa nama laddagaya ofirra laalaa bar osoo qileetti taree of kuban qabu coloq kute jireenya hanga hin geennetti tarsa'u leesha biyyi suuta ragaa karaa laallataa amma biyya kana keessatti wallahi utuu isiniin mul'ise makiinaan akka quba kiyyaa kana jala akka quba kiyyaa kana wal jala yaa'a biyya kanatti akka quba kiyyaa kanatti akkana wal jala yaa'a akkana sibiraan gayanii makiinaan isaanii sin dha'u akkana sibiraan gayanii bara luka kan keetitti akkana fidanii sin dha'u makiinaan isaanii kan si ajjeese ati jettee laaltu kana makiinaan hin tuqu ijoolleen xixiqqoon gisee ooftu jechuudha maaliif ni beekan hagam yoo itti siqee ispiidii akkamii yoo deeme nama kana bira ga'a nama kana miidhuu danda'a ni ilaalanii ni beekan kenna kun inshaallah motorii osoo yaabbate motorii mataan akkatti yaabbatee deemuun osoo hin beekin motorii bituudhaaf deema achi motorii ma oofeedhaa fi gaaf kan maal godha hayyama konkolaachisummaa baafata hayyama konkolaachisummaa Dubaay fa'aa hayyama konkolaachisummaa naqa gaaf kan makiina aksidantii fudhatee galee mana ciisa
Kana jireenyi namaa kennaa kana. Achii kan maal godhanii heeyyoomanne duune jireenyi qaalee jireenyi maal ta'e jireenyi akkas ta'e jireenyi. Maatiin kenna bar maatiin kenna yoo waan biraa dhabe madaabaraa yoo dhabe jedhee bar. Maatiin kenna madaabaraa yoo dhabe madaabaraa midhaaniin facaasan yoo dhabe. Dikee loonii jechuudha. Dhoqqee loonii walitti qabee dhoqqee loonii sanarra midhaan facaasee achirra seeraan aramee seeraan maal godheetiin itti fayyadama bara maatiin kenna. Takkaa biyya arabaa deemuudhaaf takkaa jaartii gurgurachuudhaaf takkaa jaartii ofirraa baasanii gurguruudhaaf hin rakkanne abbootiin kenna. Maatiin kenna takkaa akkasitti hin rakkanne. Takkaa ummaan teena Dubaay deemtee nu dhalle bara. Maaliif ammaa kun dhaloota qilleensaa ta'an dhaloota harkarraa gara afaanii qofa. Jireenyi isaanii harkarraa gara afaanii qofa. Gaafa heloo siin jedhan dheebuu mallaqaa malee dheebuu biraan qaban. Waan biraatiif heloo siin hin jedhan. Mee mallaqa itti ergi torbee tokko deebanii yoo si dubbisan. Torbee lammaffaa dhufanii. Jirtaa lubbuutiyyaa akkam jirta fayyaa keetii porofaayiliin suuraa keetii akkam jirta nagayaa. Gaafa waasirraa fuudhan hin jiru. Gaafa waasirraa fuudhan jechuudha. Hin argitu caafii isaanii. Ati kennaa dhattee gaafa biyya gadi buute torbee yoo guddate guyyaa 5 ati keessumummaan. Ummaan tantee zoor jettee sillaattu balbalatti. Haati tantee tasii dhalte tun. Zoor jettee balbala jala sillaattu. Meeqa keessa mee koottaa galaa isin hin jedhan nama muraasa bara namni koottaa galaa jedhanii. Keessattuu dubartii fa'a jechuudha. Nuuma silaa rabbitu nu rarraase. Nama muraasa koottaa galaa namni jedhanii. Injira namni koottu galaa jedhamu nama muraasa jira. Mee jaarsi keessa meeqatu koottu galaa gaafa tiin gala jettanii kaasirraa hiikasin jedhan jiru. Kakkasii kana bar. Gaafa isin ni galaa gara biyyaa gala gaafa isin jette nikaa kan kee fudhatte kaa sadiin tantee jedhaan. Sadiin tantee fudhatte kaa jedhaan. Sikkenne kaa sadiin tantee fudhatte kaa sadiin tantee. Maaliif gara biyyaa gala jettee bar. Sadiin tantee sikkenne kaa jedhaan. Mallaqa yoo doolaarri gabbee waan qara yoo 30 ka ji'aan ergitu taate ji'a lamatti 60 ta'aa miti 58 yoo ergite 2000 qoffeetti dhaaba akkamitti 2000 garam deebifti akkam goota 2000 eenyuuf ergite maal goote 2000 meeti 12 kana keessa isin qibaatii bitachuu hin dandeessu akka waan gaafa 60 ergite 60 chammifatte 60 ergite itti mul'ata qibaatiin bitattu isin